Oromiyaan jiituu uumamaan badhaate jedhamee faaruun meeqa faarfamuufiin dhugaa waliigalaati. Haa ta'u malee ilmaan ishee qabeenya uumaan kenneef irraa qixa barbaadamuun fayyadamoo hin taane. Kanaaf ammoo sababoonni garaagaraa jiraachuu malan keessumaa waliigaltee fi marabbaa dhabuun ilmaan abbaa tokkoo uummaticha aarsaa guddaa kafalchiiseera. Sababa waldhabdeetiin Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti hanqina nageenyaan sochiin hawaasni dinagdee uummataa erga gufatee oolee bubbuleera. Keessumaa kaabaa fi lixa Oromiyaatti hanqina nageenyaa waggoota 5 darbaniif mudateen hawaasni dararaa cimaa argaa tureera. Rakkoon nageenyaa kun dhibbaa dhibbatti furmaata argateera jechuu baannus ji'oota muraasaa as Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti fooyya'insi argamuun uummanni sochii hawaasni dinagdeetti deebi'aa jiraachuu taajjabneerra. Qophii kanaan imala gara lixa Oromiyaatti tibbana taasisnerraa sochii hawaasni dinagdee uummataa godinaalee Wallaggaa arfan waan argine taajjabnee isiniif dhiyeessina. Imalli kun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kan durfame aangawoota olaanoo naannoo fi federaalaa irraa walitti bahan waliin lixa Oromiyaatti daawwannaa taasifamerraayi. Imala keenya godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo irraa eegalle. Magaalaan Dambidolloo magaalota waggoottan darban hanqina nageenyaan sochiin hawaasni dinagdee itti laaffate keessaa isa tokko yoo ta'u, tibbana wayitaa achi turreetti haalli nageenyaa fooyya'uun sochiin hawaasni dinagdee eegaluu argine. Yeroo ammaa hawaasni magaalichaas gama nageenyaan fooyya'insi jiraachuu ragaa bahaa jiru. Nagaa argame kana giddu galeessa godhatee kanaan dura haalli ture namni sa'aatii yeroo barbaade guutuu nagadachaan turre haala rakkoo nageenyaa irraa ka'e yeroo ammaa kana garuu namni barbaade halkan guutuullee nagadachuu akka danda'u daldalee jireenya isaa fooyyeffachuu akka danda'uu fi nageenyi magaalaa kanaa yeroo ammaa kana kan deebi'e ta'uu isaati jechuudha. Sochiin magaalaa keenya keessa jiru akka Dambidollootti baay'ee namatti tola. Sochiin hawaasaa baay'ee namatti tola. Haa ta'u malee xinnoo haalumteetuma rakkoo jiru immoo wanti babbareedaa wanti namatti tolu qabna akka magaalaa keenyatti gamoon akkas babbareedullee jira. Jiraatonni sochiin isaanii haalli misoomaa haala sochiimti mootummaan gochaa jiru baay'ee namatti tola. Magaalaan Dambidolloo rakkoo nageenyaa keessa turre jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf hawaasi keenyas rakkoo keessa ture yoo xiqqaate magaalaa Dambidolloo keessatti kantiibaa bulchiinsa magaalaa Dambidolloo dabalate namoota 162 ol jechaadha magaalaa kana keessatti kan wareegame. Rakkoon kun mudatu iyyuu malee hawaasi keenya dhugaa dubbachuu fi rakkoo kana keessaan qabu yeroo fageenya irra taa'amee ilaalamu akka hawaasi gara lixaa yookaan Dambidolloo naannoo ishee jiraatu rakkoo qabuutti bakki itti ilaalamu jirachaadha. Ilaalchi kun bal'aasaa jira. Garuu hawaasi keenya akkuma saba bira rakkoo nageenya hin barbaadachaadha. Misooma barbaada, nageenya barbaada. Magaalaan keenya gara nagaatti deebitee waan jirtuuf namni kamiyyuu carraa bal'aatu jira. Amma yoo xiqqaate investimentiidhaaf lafoota adda baafnee namni akka inni invest godhuuf wanti nuyi jalqabne jirachaadha. Keessumatti hojii gama investimentiitti wajji wal qabatee bara kana abbootii qabeenyaa biyya keessaa biyya alaa dabalatee gara investimentii 17 olii kenninee jirachaadha bara kana kan jalqabamee jirachaadha. Akka Oromiyaatti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa kan bara 2016 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Laaloo Qileetti bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni olaanoo fi federaalaa argamanitti eegalchiifame. Sirna jalqabsiisa dhaabbii biqilaa kana miidiyaaleen biyya keessaa hedduun irratti argamaniiru. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa asirratti taasisaniin mootummaan jiruuf jireenya uummataa fooyyessuuf piroojektota adda addaa bocee hojjetaa jiraachuu kaasuun godinaalee Oromiyaa rakkoo nageenyaa keessa taa'uun hojii misoomaa boonsaa hojjetan keessaa godinni Qeellam Wallaggaa isa tokko ta'uu dubbatan.
godinaalee Oromiyaa qormaata hedduu keessa taa'ee hojiiwwan boonsaa hedduu hojjete keessaa godinni Qeellam Wallaggaa isa tokkodha. Carraa kanaan uummata godinichaa fi hooggansa godinichaatiif dinqisiifannaan qabu maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin ibsuun barbaade. Godinni Qeellam Wallaggaa qabeenya qaburraa parsantii 2-3 bu'ame. Godinni kun gubbaansaa bunaan keessi isaa warqee fi hancooteedhaan kan badhaadhe. Amma immoo boqqolloo bira darbee ruuzii biqilchuu kan jalqabe. Godina baay'ee eebbifamaadha. Qabeenya uumamaan lixa Oromiyaa rabbi badhaase uummanni akka irraa fayyadamu gochuudhaaf jabaannee wal gargaarree hojjechuu qabnas dhaaman. Eebba fi dhugaa abbootiin aarsaa kaffalaniif san akka deebi'ee dhaabbatu, akka deebi'ee mul'atu gochuudhaaf jabaannee hojjechuun aarsaa barbaachisu kaffallee uummata keenyaaf faayidaan isaaf malu akka argatu gochuudhaaf xiyyeeffannoo kenninee yeroon itti hojjennu amma. Isaafis hooggansi uummanni keenya qindaa'ee ifa ba'uu jalqabe kana abdii mul'achuu jalqabe kana guututti akka mul'atu gochuudhaaf, guututti uummanni keenyaaf ifee akka ba'u gochuudhaaf godina Oromiyaa guutuu utubee deemu danda'u waan ta'eef iddoo fakkeenya badhaadhinaa, fakkeenya jiruuf jireenya uummataatti jijjiiramu akka ta'uuf hundi keenya iyyuu jabaannee wal gargaarree akka hojjennu asumaan waamicha koo kabajaan isiniif dhiyeessuun barbaada. Lixa Oromiyaatti waggoottan darban sababa hanqina nageenyaan piroojeektonni hedduun kan gufatanii fi bu'uuraalee misoomaa manca'an mootummaan naannoo federaalaa deebi'anii akka tajaajila eegalan hojjetaa jiras jedhan. Rakkoon hawaasa dinagdee keenya akka hiikamu, uummanni keenya rakkoo bu'uura misoomaa isaa akka hiikkatu, carraa qonna irratti qabu akka caalmatti fayyadamu, hundaa ol immoo qabeenya uumamaa lafa jala jiru turizimiidhaaf kan akka dhaatii walal paarkiiwwan haaraa hundeessine dabalatee paarkiiwwan bubbulanan akka dhaatii walal akka hojiitti hiikamanii turizimiidhaan carraan jiru akka dhufuuf mootummaan carraawwan kana jireenyatti jijjiiruudhaaf bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee gama hundaan hojjechaa jira. Daandii irratti, buufata xiyyaaraa irratti, ibsaa irratti, neetworkii irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira. Biyyoota ollaadhaan godinni kun godinaalee lixa Oromiyaa akka walqunnamanis mootummaan xiyyeeffatee hojjechaa jira. Koriidarii daldalaa, koriidarii jiruuf jireenya uummataa keessatti jijjiirama akka ta'uuf xiyyeeffannoo guddaa kennamee bajanni olaanaan ramadamee hojiitti galamee jira. Garaagarummaa siyaasaa qaama kamiyyuu waliin jiru mariin furuudhaafis qophii ta'uu isaanii dubbatan. Hoogganaan Biiroo Qonnaa Oromiyaa Obbo Geetuu Gammachuu inisheetivii ashaaraa magariisaa bara kanaan akka Oromiyaatti biqilaa biiliyoona 5,500 dhaabuudhaaf karoorfame keessaa biqilaan biiliyoonni 4,900 dhaabbiif kan qophaa'e ta'uu himan. Kana keessaa dhibbeentaan 60 biqiltoota nyaataaf oolan yoo ta'u, waggoottan darban dhaabbii biqilaa taasifameen uwwisa bosona Oromiyaa dhibbeentaa 17 ture irraa gara dhibbeentaa 26.7tti kan ol guddise ta'uu dubbatan. Waggoottan 5 sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa darbaniin waggaa waggaan giddugaleessan hawaasni miiliyoonni 13 hirmaachisuun biqiltuun akka dhaabbatu. Biqiltuun akka biyyaatti dhaabbate biiliyoona 33 keessaa naannoon keenya biqiltuu biiliyoona 18.6 kan biyyaa keessaa parsantaa 56.4 lafa hektaara miiliyoona 5.6 irratti dhaabuun kunuunsa itti fufiinsa qabuun taasifamaa biqiltuu dhaabbii giddugaleessan latiinsi parsantaa 86 kan jiru ta'uu hubatamee jira. Uwwisni bosonaa bara 2011 dura akka biyyaatti parsantaa 15 irra akka naannoo keenyatti immoo parsantaa 17 irra ture. Inisheetivii ashaaraa magariisaatiin hojii hojjetameen akka biyyaatti parsantaa 23.5tti kan naannoo keenya immoo hanga bara 2013tti gara parsantaa 26.6tti guddatee jira. Waggoottan lamaan darban hojii hojjetame irratti qorannoo gaggeeffamaa jiruun uwwisni bosonaa naannoo keenyaa gara parsantaa 28tti ni guddata jedhamee tilmaamama. Hojii hanga ammaatti kunuunsa bosonaa fi dhaabbii biqilaan taasifameen lafti miidhame dandamachuu oomishni dabaluu, bu'aan bosonarraa argamu dabaluu akkasumas maddi bishaanii dabaluu namootaafis carraan hojii
karaa kanaan uumamuu dubbatan. Hojiiwwan hanga ammaatti hojjetaman bu'aawwan gurguddoon argamanii jiru. Lafti miidhame dandamachuu eegalee jira. Qabeenyi uumamaa bakkatti deebi'uun oomishnii fi oomishtummaan qonnaan bulaa horsee bulaa keenyaa dabaluu eegalee jira. Misooma muduraa fi nyaata beeladaa qonnaan bulaa fi horsee bulaan keenya bal'inaan sirnuuman fi qaqqabummaa karaa mirkaneessuu danda'uun oomishuu jalqabanii jiru. Bu'aaleen bosona irraa argamus dabaluu jalqabee jira. Bosonni tures itti fufiinsan baay'inni isaa dabaluu danda'ee jira. Maddi bishaan lafarraa akkasumas humni dhiyeessii anniisaa bishaanii fooyya'uu eegalee jira. Magariisummaan magaalota keenyaa dabaluun saaxilamummaan isaanii akka hir'atu godhamaa jira. Carraa hojii waggaa waggaadhaan giddu galeessan nama 80,000 uumuun danda'amaatu jira. Naannoo Oromiyaatti bara 2011 irraa eegalee sagantaa ashaaraa magariisaatiin biqiltuun biiliyoonii 18.6 kan dhaabame yoo ta'u, kana keessaa dhibbeentaan 88.5 qabateeraa jedhame. Bulchaan bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa wayita kana akka dubbatanitti dhaabbii biqilaa ashaaraa magariisaa marsaa darbee akka Oromiyaatti dhaabbate keessaa godina Qeellam Wallaggaatti biqilaa miiliyoona 900 fi 73 ol dhaabamuu kaasuun bara 2016 biqilaa miiliyoona 309 akka godinichaatti dhaabbiif qophaa'u dubbatan. Biqilaa akka godinichaatti barana dhaabbatu keessaa immoo dhibbeentaan 12 kan nyaataaf oolu ta'us kaasan. Baroota darbe waggaa 5 keessatti biqiltuu miiliyoona 973.5 lafa hektaara 246 fi 95.04 irra dhaabuun danda'amee jira. Bara 2016 kanattis baneensi isaa akka naannoo Oromiyaatti guyyaa irraa godina keenya keessatti kan eegaluun biqilaa gosa garaagaraa keessattuu parsantaa 12 kan ta'u biqilaa iji isaa nyaatamu irratti xiyyeeffachuun biqilaa miiliyoona 309 ta'u lafa hektaara 75,000 fi 258 irra dhaabuuf karoorfamee hojjetamaa kan jiruu fi bara kana dhaabbii biqilaa ashaaraa magariisaa guyyaa tokkootiin biqiltuu miiliyoona 44.5 lafa hektaara 16,179 irra dhaabuuf qophiin hunduu xumuramee kan jiru ta'uu isaa isiniif ibsuun barbaada. Ashaaraa magariisaa bara kanaan biqilaa dhaabbiif qophaa'ee hawaasni naamusa cimaan akka dhaabuu fi kunuunsa obbo Shimallis Abdiisaa dhaamsa isaaniitiin dubbataniiru. As Qeellam Wallaggaatti aanaa Laaloo Qileetti dhaabbiin ashaaraa magariisaa ifaan asitti jalqabamee jira. Oromiyaa guututti iddoo hundatti aadaa fi duudhaa keenyatti deebi'uudhaan namni martuu biqiltuu akka dhaabu biqiltuu qophaa'ee jiru nu harka jiru kana naamusa cimaadhaan ogummaadhaan otuun caccabsiin otuu asiif achi hin godhin akka dhaabu asumaan waamicha dhiyeessuun barbaada. Manni godina Qeellam Wallaggaa dhaabbii biqilaa akka Oromiyaatti asitti eegalee akka carraatti ilaaluun hojii itti aanuuf of qopheessuun kunuunsa isaa hordofuu akka qabu bulchaan bulchiinsa godinichaa obbo Gammachuun hawaasaaf dhaamaniiru. Godinni Qeellam Wallaggaa lafa oomisha midhaanii fi albuudaan kan badhaate hojii oomisha ganna kanaan boqqolloon kilaasteraan dhaabatee fi bunni sanyii fooyya'aan kilaasteraan dhaabate akkasumas waldaaleen hojiilee garaagaraa irratti bobba'an daawwatamaniiru. Hojii misooma buna kana duraanii maatii kana minaa turre boqqolloo qonnaa fi gaafa qonnaa isa booddee buna jimmaa filatamaa jiran jimmaa nulaachuuf jedhanii ogeessi dhufanii bira dhaabbatanii boolla qochiisanii boolla qonnee seera isaa eeggannee boolla qonnee sassaaba kan jedhamu 60 qonnee isa booddee achirraa dhufanii ogeessi ilaalanii buna sana nu kennanii buna sana dhaabnee maasii qonnaa jechuudha. Duraan minaan qotaa turre amma garuu buna dhaabbanne garaagarummaan isaa bunni akka gaafa dhaabbatu hordaa fa'iin dhaabbata achumatti xiyyeeffamee hafa turtiin isaas immoo dafee firiin laatu waggaa 7-8 dhaqanne garuu kuni bara 2012 dhaabnee kunuma barreen gaddaa ijarraa arganne jechuudha. Waggaa 2 jechuudha. Amma barreen gaddaa kuntaala 8 irraa argadde kanarraa. Kuntaala 8 amma 10 wantichi garuu amma barreen kuntaala 25 30 argadde bichaalaan. Karaa waajjira qonnaa aanaatiin dhaqamee jimmaarraa bitamee qonnaan bulaa keenyaaf dhiyaate jechuudha. Qonnaan bulaan keenya duraanii
bunuma caakkaa malee buna kanan beeku ture. Maasii kanarra bishingaa fa'aa boqqolloo fa'aa boloqqee fa'aa qotaa gaafa teekinooloojii kana finnee ittiin nu fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Qonnaan bulaan tokko walirraa fageenyi isaa meetira lama fagaata. Deebi'ee bal'inni isaa seentii 60 qotama. Bal'inni isaas asii gadiin isaas jechuudha. Nu fudhachuu hin dandeenye nu ulfaata waan ta'eef. Garuu yaa qonnaan bultoonni tokko jiru kan dafanii ogummaa asseepti godhan waan ta'eef isaan biratti hojjennee faayidaa isaa sana arganii waggaa lammaffaa isaatti misiraachoo kenne. Kunoo haaluma akka argitan kanaan amma kan baay'ee namatti toludha. Kuntaala 8 argatan misiraachoo jalqabaa jechuudha. Bara kana immoo yaa'u akka saayinsiitti kuntaala 27 ol ba'uu hin danda'a. Isaan garuu tilmaamaanii kuntaala 25 ol hin argatu jennee bara kana qabannee jirra jechuudha kallattii kanaani. Sanyii kana asumatti baay'isnee maashinii qabna waan ta'eef sadarkaa kanaatti isumaan mul'isinee qonnaan bultoota keenya biraan ga'uu dandeenya. Fedhiin isaanii baay'ee bal'aadha waan ta'eef. Amma godina keenyaatti namni galii isaa kan inni ittiin argatu bal'inaan oomisha bunaa irraati jechuudha. Buna akka godina keenyaatti naannoon lafa hektaara 467 bunaan uffifamee kan jirudha. As keessaa naannoon 149 oomisha kennaa kan jirudha jechuudha. Oomishi kunis kan waggaatti jennu waggaa darbe naannoo kuntaala toonii 136 kan arganne bara kana immoo naannoo toonii 140 arganne jechuudha kan ittiin hojjechaa jirru. Bunni keenya kanaan dura buna duriitiin jechuudha kan inni uffifamee jiru. Amma garuu buna sana kaasnee buna haaraadhaan bakka buusaa jirra jechuudha. Kanaaf kan amma kan oomisha kennaa jiru akkuma ganama ilaalaa turtanii buna haaraadhaan buna dhukkuba dandamachuu danda'u oomishtummaa gaarii qabuun bakka buusaa waan jiruudhaa fi kanatu kan inni oomisha kennaa jiru. Gara fuulduraatti immoo waggaa 2 sana taanutti immoo bunni keenya kun hundisaa oomisha kennaa jennaan toonii hedduudha jechuudha kan irraa argachuu dandeenyu. Kanaan dura kilaasteraan hin turre dhimma dhuunfaadhaan qotamaa ture barana yaada aaraa iyyummaa keessaa bahuudhaaf sanyii yeroo tokko akka qotamu laftee maasinaadhaan naannoo tokkotti akka qotamu akka mootummaan baasetti faayidaa isaa yeroo tokko qotamu yeroo tokko sabasabu ilbiisota adda addaa akka yeroo tokko oomisha mootummaan baase isa reefu eegaluutti jira jechuudha. Adda ta'uunsaa tokkoffaa inni tokko dura qota inni tokko booda qota inni tokko hin busha. Kuni faayidaan isaa inni duraaf inni kun tokko waliin ilaallatu maaliifin inni tokko lafa hin busha inni tokko hin kireessa inni tokko hin aramaa nyaachisa inni tokko immoo hin qotu kuni hin ta'u jedhamee mootummaa waan dhaaseef amma yeroo tokko qotama yeroo tokko dhaabbata yeroo tokko sabasabama yeroo tokko gala jechuudha yeroo tokko aramama jechuudha ilbiisota adda addaa bineensota adda addaa har'a eegala faayidaa guddaa qaba kilaasteraan oomishuun. Lafa hektaara 288 olii kilaasteraan akka qotamudha kan inni hojjechaa jiru. Gammaatti lafti naannoo hektaara 200 oomishaan uffifamee jira jechuudha. Akkana kanatti bishaan qabaa, lafa qabaa, albuunni jira jechuudha. Warqii jira akkana kanatti. Warqii xiqqaatee aanaan keenya warqii lafa keessa qaba jechuudha. Kanaaf aanaan kuni midhaan gosa hundumaa ta'a. Midhaan hin taane tokko hin jiru. Xaafiin jira, boqqolloon jira, wanti tokko hin taane qabdii hin ta'a jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate aanaan kuni bishaan duwwaa jechuudha. Bishaan duwwaa 200 gadi hin qaba jechuudha. 200 gadi hin qaba. Yoo xiqqaate qamadiin qotama, bunaaf jalli bunas hin qotama, gannas hin qotama. Bara kana lafti 367 jennu kun dhibba qotamee xumurameera jechuudha. Kana jechuun maanni haalli nageenya keenyaa fooyya'aa amma dhufeedhaan lafa qabnu hundasaa duguugnee gara oomishaatti galchaa jirra jechuudha. Lixuma Oromiyaa godina Wallagga Lixaatti wayita daawwii kana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi jilli isaanii aanaa Ayiraatti biqilaa dhaabanii hojiilee misoomaa tokko daawwataniiru. Pirezidaantii Shimallis aanaa Ayiraatti ergaa dabarsanii nageenya uummataaf jecha fageenya barbaachisu nu deemna. Qaama kamuu waliin rakkoo jiru mariin xumuruuf qophiidhaa jiran. Lixuma Oromiyaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa guutuu ceesisuu naannoo danda'udha. Rakkoo haasa dinagdee naannoo kana jiru yoo hiikame haasichaaf rakkoo hiikamu hin taane rakkoo biyyaa hiikuu humni danda'u keessaa akka bahu carraa kan uumudha. Isa kanaaf mootummaan keenya xiyyeeffatee kallattii maraan rakkoon kun akka hiikkatu xiyyeeffatee hojjechaa ture jira. Uummanni Oromoo hiree amma argate kana irratti garaagarummaa fe'ee qabaatee dhaaba siyaasaa ijaarratee socho'uu danda'a. Hiricha tursiisuu fi hirichatti gargaaramuu irratti garuu garaagarummaan jiraachuu qabu. Hireen argame kun kan murna tokko miti.
Hireen argame kun kan dhaaba siyaasaa tokko miti. Hireen amma arganne kun kan dhaloota kanaas qofa miti. Hireen arganne kun dhalootonni darban hundumtuu aarsaa itti kaffalanii abbootiin keenya itti salphatanii akaakileewwan keenya itti du'anii hiree argannedha. Hiree arganne kana tikfachaa hiricha irratti garaagarummaa jiru karaa dimokiraatawaa ta'een irratti dorgomaa uummanni akka murteessu gochaa faayidaa uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceessuudhaaf irratti hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Hireen kun immoo kabaja nama dhuunfaatiif kabaja garee tokkootiif oduu hin taane hireen kun kan barbaachisuuf rakkoo hawaasa dinagdee uummata keenyaa hundee irraa akka buqqisuufi. Misoomni uummata keenyatti akka dhufuufi. Uummanni keenya barnootaaf teekinooloojiidhaan dorgomaa akka ta'uuf sirna cimaa akka qabaatuuf uummanni keenya hundaa ol dinagdeedhaan akka utubamuufi hireen kun kan barbaachisuuf. Kanarratti meeshaa walitti fudhachuun kanarratti uummata dararuun hin barbaachisu. Hundaa ol immoo namni garaagarummaa mootummaa faana qabu misooma uummataa dhaabsisuu qabu. Lola isaa mootummaa faana gochuu danda'a. Misooma uummataatti garuu qaamni kamiyyuu bu'uun irra hin jiraatu. Qaamni uummataaf nan qabsaa jedhu. Kanaafuu mootummaan keenya akka irra deddeebiidhaan ibsamaa turetti karaa nagaatiin rakkoo uummata keenya geessa jiru hiikuudhaan uummanni keenya karaa dimokiraatawaa ta'een akka murteeffatuuf karaa nagaatiin dubbii hunda xumuruudhaaf hojii bal'aa hojjechaa turee jira. Ammas cimsee hin hojjeta. Kanarratti ejjennoo cimaa qabna jechaadha. Qaamni karaa nagaatti dhufoo jiraate daandichi kiiloomeetira 100 yoo ta'e kiiloomeetira 99 deemnee nagaadhaan fudhachuudhaaf nuyi qophiidha. Mootummaan fedhii addaa biraan qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan federaalaa fedhii adda ta'e tokkoyyuu hin qabu. Fedhiin qabnu tokkittidha. Uummata keenya hiyyummaaf gadadoo keessaa baasuudha. Uummata keenya biyya kana keessattis addunyaa irrattis dorgomaa gochuudha. Uummanni keenya waaqayyo lafa isaaf eebbisee kenneef itti gargaaramee akka jireenya isaa jijjiiru gochuudha. Fedhiin qabnu kanuma. Pirojektoota hojiin isaanii adda citee fi kanneen biroo haaraa hojjechuufis tattaafatamaa jiraachuus kaasan. Daandiiwwan hedduun asitti jalqabamanii jiru. Pirojektoota hedduutu jalqabamee jira. Kan rakkoolee turaniin addaan ciccitaa turan amma xiyyeeffannoo olaanaa mootummaadhaan kennamee jira. Pirojektoonni kan jalqabanis jiru. Ittaananis kan hojjetaman jiru. Kana jabaanneetu hojjenna. Albuuda guddaa jira. Gubbaasaa eebbifamaadha. Jallisaa eebbifamaadha. Warqeetu jira. Sibiilatu jira. Albuuda hedduudha. Kan lafa kana keessa jiru. Kana hundatti gargaaramnee jiruuf jireenya uummata keenya sadarkaa olaanaatti jijjiiruudhaaf kan hojjennu ta'uusaa carraa kanaan isiniif mirkaneessuun barbaada. Dhaabbiin biqilaa ashaaraa magariisaa duudhaa uummatichaa ganamaa waliin kan waliin deemu ta'uu kaasuun jajjabaannee hojjechuu qabnaas dhaaman. Bulchaan bulchiinsa godina Wallagga Lixaa obbo Salamoon Taamiruu biqilaan dhaabamaa jiran irra guddaan kan firiin isaanii nyaataaf oolan ta'uu kaasuun nageenyi godinichaa haala gaarii irra jiraachuu fi hawaasnis sochii idileetti deebi'uu kaasan. Biqilaan dhaabbachuun irra jiraatu kuni kan keenya silumayyuu haala kana fakkaatuun magariisa'ee jiraachuu isaa wanti argisiisu jira. Garuu inni guddaan xiyyeeffannoo adda argachuu qabu biqilaa maltii parpasii kan ta'an as keessa yoo xiqqaate gara miliyoona 36 avokaadoo, maangoo, paappayyaa, burtukaana kanaaf kan kana fakkaatan aadaa nyaata hawaasa keenyaas jijjiiruudhaan wal qabatee xiyyeeffannoo adda argachuu qaba waan ta'eef biqilaa kanas qopheessinee hirmaannaa hawaasaa guddaadhaan dargaggoota keenya daballee hojii guddaa hojjechaa kan jiru ta'uu isaa ilaaluu danda'ama waan ta'eef kanaaf qophiin ashaaraa magariisaadha akka godina keenyaatti baay'ee gaariidha milkaa'ina guddaadhaanis itti adeemaa ture ammas itti adeemaa kan jedhuun qaba. Kana dura aanaan keenya baay'een diigamee ture garri aanaa 16 diigamee ture gandaan fudhanne gandoonni 444 ol kan ta'an diigamanii turani har'a garuu haala ammarra jirruuni gandoonni keenya aanaan keenya hundumtuu bilisa ta'uu qofatu hin taane gandoonni keenya hedduun isaanii boorderii yoo ta'e irraa waan hafe koriidarii godinaaf godina wal quunnamsiisu godinaaf naannoo wal quunnamsiisuu fi inni kun keessa dhokatee jiru ta'e irraa waan hafe ganda keenya hundumaa keessatti nageenya waaraa fiduudhaaf hojiin gurguddaan hojjetamaadha kan jiru. Kanaaf bu'uuraaleen misoomaa barbadaa'an deebisanii uummataan ijaaramaadha kan jiranii dhaabbileen fayyaa rakkoo adda addaa keessa galan waajjirri gandaa rakkoo adda addaa keessa galee haala kanaan hojiin irratti hojjetamaa kan jiruu fi jijjiiramni dhufaa kan jiru ta'uu isaa ilaaluu danda'ama. Buufataaleen fayyaa Oromiyaa waggoota hedduu dura ijaaraman baay'een isaanii istaandardii addunyaan barbaaduun gadi ta'uu himama. Yeroo ammaa kana tajaajila fayyaa hawaasaa haala qulqullinaa fi sadarkaa eeggateen kennuuf hojiin dhaabbilee fayyaa Oromiyaa keessatti babal'isuu fi pirojektoota fayyaa haaraa ijaaruu taasifamaa jiraachuu hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa dubbatu. Buufanni fayyaa Gullisoo hojii babal'isuu taasifameen gara hospitaalaatti guddachuun jila imala lixa Oromiyaatti taasisan kanaan eebbifameera. Dhaabbanni kun erga jalqabamee turee jira. Garuu abdii kutannaa tokko malee rakkoo nageenyaa nu qunnamaa ture san hunda
dandamanneetoo kana xumuruu danda'uun keenya piroojeektiiwwan amma jalqabamanis xumuramaa akka danda'anii fi uummataaf tajaajila kennuu akka danda'an kan namatti agarsiisu waan ta'eef waan guddaadha kan jedhu kaasuun barbaada. Ijaarsa kanaasiin ga'uudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa miiliyoona 84 irratti baasee jira. Waliigala isaa waggaa laallu birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 40 ol kan baasee jechaadha. Kun ofii isaatii qindoomina qaamolee mootummaa kan agarsiisu waan ta'eef kunis anaaf addaa kan jedhu kaasuun barbaada. Dhumarratti kanan kaasuu barbaadu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bara kana piroojeektii fayyaa 421 xumuruudhaan gara tajaajilaatti galchaa jira. Dhaabbilee dhuunfaa hojii investimentii fayyaa irratti hirmaatan mootummaan isaanii akka jajjabeessu obbo Shimallis Abdiisaa wayita kana kan dubbatan. Wanta asitti buufata fayyaa kana keessatti har'a argine baay'ee na gammachiisee jira. Fakkeenya gaariidha kuni Oromiyaatti iddoo adda addaatti jalqabameera. Iddoo hundatti kana bal'isuudhaaf hin hojjenna. Hojiin kun garuu xumura isaa kana miti. Ogeessonni jabaatanii hojjechuu qabdu. Naamusa cimaadhaan tajaajilli fayyaa akka fooyya'u hundi keenya xiyyeeffannoo kennee hojjechuun nurra jiraata. Hanqinni ibsaa akka hin jiraanne, qorichaa akka hin jiraanne, ogeessaa akka hin jiraanne irratti hojjechuu qabna. Warra ogeessota fayyaa keessattuu ogummaa qabdan xiqqoos hojjettanii jijjiirama fiduu barbaadan mootummaa naannoo keenyaa tajaajila fayyaa seektara fayyaa irratti jiru hiikuudhaaf dameen dhuunfaa akka kana hojii kana irratti hirmaatee bu'aa fidu waan barbaannuuf keessattuu istaandaardii biiroon fayyaa kaa'uun qaamolee hojii fayyaa irratti dhuunfaadhaan hojjettaniif mootummaan liizii waggaa 10 irraa bilisa godhee lafa qopheessuudhaaf qophii xumuree jira jechaadha. Kanaaf ogeessonni fayyaas investi gochuu qabdu, abbootiin qabeenyaas investi gochuu qabdu. Magaalaa Gimbiitti dargaggoonni hojii horsiisa loonii, lukkuu fi kanniisa akkasumas nyaata horii oomishuun raabsan hojiin isaanii daawwatameera. Dargaggoonni kun bara 2007 kaapitaala birrii 215,000 eegaluun yeroo ammaa kaapitaalli isaanii birrii miiliyoona 10 gahuu himu. Namoota hedduufis carraa hojii banus kaasu. Hojiin keenya seektaroota adda addaatu jira. Seektara horii aannaniiti, loontu jira. Seektara mini faaktarii kana akkuma argitanii seektara nyaata beelladaa oomishuudha. Akkasuma immoo horsiisi kanniisaas jira, horsiisi lukkuus jira, qilleenis asitti hin hojjetaman dhiyaataa jechuudha gabaadhaaf. Waliigala amma carraa hojii nama 16 fi dhaabbiidhaan dhaabnee hojjechiisaa jirra. Kaapitaalli gahumsaa keenyas 200,000 irraa ka'e gara miliyoona 10tti. Kaapitaala miliyoona 10 gahuun hojii sana sochoosaa jira. Imalichi asirratti hin dhaabanne. Godina Wallagga Bahaattis jila kanaan biqilaan dhaabatee hojiin inisheetivii qonnaa fi piroojeektonni ijaarsarra jiran jila kanaan daawwatamaniiru. Ijaarsi warshaa daakuu boqqolloo yuuniyanii qonnaan bultoota Arjoo Dhedheessaatiin ijaarsi isaa xumurarra jiru. Oomisha boqqolloo lixa Oromiyaatti bal'inaan oomishamaa jirutti sona dabalee gabaaf akka dhiyaatu yaadameeti. Warshaa daakuu boqqolloo yuuniyanii qonnaan bultoota Dhedheessaa bara 2014dha kan caarrataansaa yookaan beeksifni caarrataa ba'ee bittaansa kan raawwatame jechuudha. Yeroo ammaa kana xumurarra ga'ee jira. Gara baajeta kaapitaala gara miliyoona 100 fi miliyoona 60tiin hojiinsaa hojjetamee kan xumuramaa kan jirudha. Kunis immoo kaampaanii Taanas jedhamu biyya Turkiitti kan argamu irraati. Kun carraa inni uummata naannoo kanaatiifis ta'ee Wallagga Bahaatiif uumu carraa bal'aadhaaf carraa guddaa ta'uu isaati. Keessumattuu lixa Oromiyaa kanatti naannoo warshaan gurguddaan hin jirre keessatti yeroo jalqabaatiif warshaa dhaabbatee tajaajila hawaasaa bal'aa hiikuu danda'udha jedhamee itti amanamee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Paarkiin Industirii magaalaa Naqamteetti birrii miiliyoona 880 ijaaramaa jiru dhibbeentaa 20 kan ga'e yoo ta'u hojiinsaas dafee akka xumuramu saffisiifamaa jiraachuutu kaafame. Industiriin kun kaaree lafa hektaara 250 irrattidha kan inni boqote. Kanarraa naannoo bilookkonni jalqabaa kun kontiraata jalqabaa keessa galanii jiru. Kontiraata jalqabaa kana keessatti immoo warreen kun jiru. Bilookkonni jiran kun hojiin siivilii isaanii dhume, siivil woorkiin isaanii dhume
hojii qalama dibuu, hojii xumuraa bichaatu hafa. Kanneen keessaa hojii guddaan amma harka kontiraaktaraa jiru warreen kanadha. Sheedota kanadha. Sheedonni kunis galtee biyya alaarraa dhufan waan barbaaduuf isaan hojii irra harkarra turuu danda'u kan jedhamu shakkama. Kontiraanni kun garuu jalqaba irraati kan hin ammeendii ta'e miiliyoona 692 irraati gara miiliyoona 880tti bara baranaa kanadha. Erga kontiraanni addaan citee hin ammeendii ta'e jechuudha. Piroojeektiin kun amma sadarkaan irra jiru sadarkaa akka faayinaansiitti parsantii 20 irra jira. Kontiraanni kun immoo inni hojjetamee dhumuuf guyyaa 360 jedhamu waggaa tokko kennameef. Kan jalqabaas kanuma ture. Buufanni konkolaataa magaalaa Naqamtees ijaarsi isaa xumurarra akka jiru daawwannaa kanaan hubatameera. Godinaaleen lixa Oromiyaa bakkeewwan hedduun waggaatti rooba ji'a 9 kan argatan yoo ta'u, oomishaalee akka midhaan nyaataa garaagaraa fi kuduraaf muduraaf haalaan mijataa taasisa. Kanaaf oomishni boqqolloo godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti kilaasteraan faca'ee ijaan arginee ragaa guddaadha. Gara waggaa 5ffaadha erga kilaastera kanaan jalqabne deeggarsi karaa dhiyeessiitiin nu dhiyaatu xaa'oon dhiyaata yeroo isaa eege garuu kan inni itti wal buusaa ta'e amma boqqolloon kun wal buusaadha. Tiraaktera qonnaa hin qabnu sanyiin immoo yeroodhaan nuuf hin dhiyaatu bara baranaa immoo keessumaayyuu kan inni itti wal buusee sanyii eeggachuudhaan sanyii eeggataa turre. Kanaaf wal buuse boqqolloon kun ammas immoo gara fuulduraatti utuu tiraakterri qonnaa nuuf argamee utuu sanyiinis immoo yeroodhaan nu dhiyaateeti kana caalaa boqqolloon kun yeroo kana lafa uwwisee sirriitti firii gaarii argisiisee naannonis fayyadamoo taanaa kilaasteraanis qusannee sadarkaa barbaachisu gahuudhaaf fedhii qabna jechuudha. Kilaasteraan hojjechuun keenya garuu kan inni nu fayyada kan inni faayidaa laachaa jiru amma akka kanatti midhaan kan biroon kan keessa ilbiisni hin seenu. Wal gargaara midhaan kun amma yoo boqqolloo duwwaan baay'atee bakka tokkorra yoo jiraate ilbiisni hin nyaatu. Simbirri, rimmii baay'ina kana keessaa miidhuu hin danda'u. Kanaatiif hundi keenya wal fakkaannee hojjechuun kana nu fayyada. Iddoo qonna isaa wajjin kan wal qabatu xinnoo ishee hanqinni jiru hanqina maashineerii tiraakteeraatu dhiiba. Kilaasteraan facaasuu jechuun namoonni midhaan gosa tokko bifa naannoo tokko irratti faca'aa waan ta'eef qabeenya wallee shirachuun jira. Qabeenya wal shirachuu waan jiruuf namni humna hin qabne iddoo adda addaatti yeroo qabeenyi sun gadi bu'u facaasaan isaallee dudubatti hafa. Leetii gaafa ta'e faca'u immoo midhaan kun midhaan yerootti laatamudha waan ta'eef yoo yerootti laatamiin hafe jalaatee hafa argannaan keenya bu'aa ba'ii ture. Amma kana garuu wal wajjin facaasna argannaan keenya saamuu ol ka'aadha. Boqqolloon oomisha guddaa Oromiyaa utubee jirudha. Bara kana hektaara miiliyoona 1.7 oomishuudhaaf karoorfanne. Haga guyyaa har'aatti hektaarri miiliyoona 1.8 boqqolloodhaan uwwifamee jira. Isa kana keessatti immoo gahee guddaa kan qabu Wallagga Bahaati. Baga gammaddan baga milkooftan isin jechuun barbaada. Kilaasterri kun kilaastera guddaa keessattuu aanoleen kilaastera kana keessa jiran haga laga Abbayyaatti jiran oomisha boqqolloo irratti biyya kana utubanii kan jiran biyya kanaaf dugda cimaa ta'anii biyya baataa kan jiranidha. Qonnaan bulaan naannoo kanaa Oromiyaa qofa osoo hin taane Itoophiyaa guutuu nyaachisaa jira. Darbees boqqolloon keessan gaafa Afrikaatti biyyoota baay'ee keessatti nyaatama. Gaafa Afrikaa jiraachisaa jirtu. Kun garuu gahaa miti. Tokkoffaa akkan jedhetti oomishtummaa dabaluu qabdu. Hundaa ol immoo boqqolloo dheedhiin asii bahuu qabu karaa fuulduraatti. Waggoottan 5 dhufu jabaannee hojjennee industiraal paarkii Naqamtee irratti ijaaraa jirru xumurree qonnaan bulaan keenya yuuniyeeniidhaan akkuma kaleessa agarre piroosesiingii jalqabdanii boqqolloo dheedhiin kan keessaa bahu hin taane boqqolloon asitti piroosesdi ta'ee qincee ta'ee daakuu ta'ee biyya keessattis biyya alaattis akkaataa itti gurguramu uumuu danda'utu nurra jiraata jechaadha. Kanaafuu isa kanaaf jabaattanii akka hojjettan asumaan isin jajjabeessuun barbaada. Lafti kun midhaan boqqolloo qofa osoo hin taane midhaan dibataatiif kuduraaf muduraadhaaf baay'ee mijataadha.
jannata lafarraati namoonni tokko tokko maaliif akka fedhiin adda addaa lafa kanarra jiru hubachuu sirra jiraata. Kanaafuu jabaannee yoo misoomsine ce'umsa guddaa fiduu dandeenya. Hojii har'a asitti argine baay'ee nama gammachiisaa, hojii guddaa hojjettanii waggaa 5 dura akka waliigalaatti Oromiyaa keessatti lafti qotamaa ture hektaara miiliyoona 6 gadi ture. Har'a galuu hektaara miiliyoona 10.8 irra ga'uu dandeenyeerra. Kuni milkaa'ina guddaadha. Inni kun oomishtummaadhaan dabalamuutu irra jiraata jechaadha. Oomishtummaan keenya amma oomishtummaa addunyaarra jirurraa tokko arfaffaayyuu hin ta'u. Oomishtummaa tokko arfaffaa qabannee addunyaa faana dorgomuu hin dandeenyu. Dafnee oomishtummaa dhimmoota fidan keessattuu galteewwan qonnaa kan akka xaa'oo, kan akka sanyii filatamaa irratti hojjechuudhaan, makaanaayizeeshinii qonnaa irratti hojjechuudhaan, qilleensa naannoo keenyaa qixaan eegnee akka bishaan gaarii qabaannu, lafa gaarii akka qabaannu gochuudhaan yoo hojjenne, oomishtummaa keenya yoo guddifne guddina guddaa argamsiisuu dandeenya. Bara oomishaa 2016 2017 qabanneenis hanga ammaatti hektaara 763,871 qotuudhaan hojii jabaa keessa kan jirtudha. Gama biraan dhiyeessii callaa guddisuus keessumaa bara kana xiyyeeffannoo addaatti kennuudhaan kuntaala 829 karoorfame keessaa yeroo ammaana kuntaalli 548,627 uummata bira qaqqabuudhaan misooma adda addaa keessaa haalli ittiin galee midhaan ittiin faca'ee jirutu jira. Imalli keenya lixa Oromiyaatti taasifne ammallee itti fufeera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaattis akkuma godinaalee lixa Oromiyaa biroo haalli nageenyaa fooyya'insa agarsiisuun uummanni sochii hawaasa dinagdeetti deebi'uu imala kanaan taajjabne. Godina kanatti hojii qonnaan alattis horsiisni horii hojii idilee hawaasichaati. Kanaanis akka Oromiyaatti inisheetiivii mala ammayyaan horiin miiliyoona 1,600 diqaalomfamaniiru. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa godina Horroo Guduruu Wallaggaa biyya goota Abishee Garbaa biyya goota Imiruu Ibsaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu jechuun barbaada. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti aanaa Jimmaa Gannatii keessatti argamna. Hojiilee gurguddoo hojjetaman keessaa inisheetiivii lama iddoo kanatti akka ilaalaman taasifamee jira. Inisheetiivii muduraa keessumaa kan avukaadoo, inisheetiivii horii mala namaan diqaalomsuu kan laalle kana hojiiwwan gurguddoo keessaa kan hojjetamanii jiranidha. Horroo Guduruu Wallaggaan qabeenya guddaa qaba. Lafa baay'ee eebbifamaadha. Akkuma sila jedhame biyya gootota kan akka Abishee Garbaa kan keessaa ba'anidha. Biyya hayyoota baay'ee qabudha. Godinni kun potenshaala isaatiin yoo gargaaramee hojjete jijjiirama guddaa Oromiyaa bira darbee Itoophiyaa addunyaatti dhiyaachuu danda'u, addunyaadhaaf ta'uu danda'u potenshaala akkasii godina qabudha. Avukaadoon amma laalle qe'ee hunda keessatti oo babal'ate artificial insemination asitti nutti agarsiisan yoo iddoo hundatti babal'ate ce'umsa olaanaa fiduun iddootti danda'amudha. Kanaaf hundi keessaniyyuu jabaattanii akka hojjettan kan hojjettaniin immoo qabeenya argattan deebistanii qusattanii akka itti gargaaramtan isin jajjabeessuun barbaada. Artificial inseminationidhaan yookaan mana ammayyaadhaan loon diqaalomsu akka naannoo keenyatti waggoottan darban waan xiqqoo hojjechaa turre. Amma bal'inaan naatoolojii seentarii bal'isnee hojichi bal'inaan waan hojjetamaa dhufeef bara kana horii miiliyoona 1.6 mala namaatiin diqaalomsuun danda'amee jira. Kuni yoo jabaannee waggaa 2-3-5 itti fufiinsaan hojjenne oomishtummaa loon keenyaa bu'uura irraa jijjiiruu dandeenya jechaadha. Aannaniin, fooniin, horiiwwan keenya oomishtummaa isaanii daballee sanaan namni nyaata madaalawaa akka qabaatu galii madaalawaa akka irraa argatu goonee jireenya uummata keenyaa ittiin jijjiiruu dandeenya jechaadha. Kanaafuu hojiin loon mala namaatiin diqaalomsuu cimeetti fuutti irra jiraata. Horiiwwan kanaaf immoo waan sadi irratti jabaannee hojjechuu qabna. Tokkoffaa nyaacha dhiyeessuu, nyaacha oomishuu, lammaffaa fayyummaa loonii eeguu, sadaffaa gabaa loonii, gabaa aannanii babal'isuu irratti jabaannee hojjechuu qabna. Kana irratti hojjenne ce'umsa guddaa fiduu dandeenya.
godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waajjirri fayyaa godinichaa birrii miiliyoona 800 oliin ijaarame magaalaa Shaambuutti eebbifamee tajaajilaaf banaa ta'eera. Wayita kanas mootummaan dhaabbilee fayyaa irratti hojjetan jajjabeessuuf qophii ta'uu pirezidaantii Shimallis kan himan. Mootummaan pirojektoota amma addaan citanii sababa rakkoo adda addaatiin addaan citan kan hunda hojiitti deebisee galchaa jira. Wantoota iddoo adda addaatti caccaban deebisee suphaa jira. Pirojektoota naannoo, pirojektoota federaalaa namoota hoogganan, namoota hordofan abbaatti godhee karaa qabsiisee jira. Kana qabachuudhaan kallattii maraan tokko taanee tokkummaadhaan akka waliin hojjennu carraa kanaan isiniif ibsuun barbaada. Hojii bal'aan lixa Oromiyaa irratti jalqabamee jira. Isa kana cimsinee kan itti fufnu ta'uusaa, misooma kan mirkaneessinu ta'uusaa, pirojektoota jalqaban kan xumurru ta'uusaa, pirojektoota dabalataa barbaachisan hunda kan finnu ta'uusaa, uummanni keenya immoo gama hundaan jabaattanii akka hojjettan, akka of misoomsitan, kan hojjettanii argattanii immoo akka qusattan, kan qusattaniin immoo mootummaan qabeenya haala isinii mijeessan investimantiitti ceetanii of akka misoomsitan, qabeenya akka horattan asumaan cimsee isin jajjabeessuun barbaada. Hoogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa ogeeyyiin fayyaa duudhaa ogummichi ajaju hordofuun bal'oof rakkoo keessattis hawaasa isaanii tajaajilu akka qaban dhaaman. Waqtii gannaa ta'uu isaatti wal qabatee dhibeewwan daddarboon yeroo kanatti hin cimu. Kanaaf kana san jedhee amma kaasuun barbaadu yeroo qabnu wajjiniin. Gorsa ogeessonni fayyaa keenya hawaasa keenya kennan gurra kennuudhaan dhaggeeffachuudhaan kallattiidhaan raawwachuudhaan dhibeewwan daddarboo kanarraa akka ofittisnu akka to'annu nu wajjiniin akka dhaabbattan kan jedhu sinii kaasuu barbaada. Dhaabbileen keenya baasii guddaadhaan ijaaramaa jiru. In kunuunfannu taanaan magariisummaa isaa hin eegnu taanaan baay'ee rakkisaadha. Mootummaan kana hunda yeroo hunda hojjechuu hin danda'u. Ogeessi fayyaa humni inni qabu sini. Abbaanis haalis sini. Kanaaf ogeessota fayyaa gorsuu ofitti qabanii kunuunsuun baay'ee murteessaadha. Maqaa lafa rakkoo nageenyaa jedhuun ogeessi nu dhiisee deemuu hin qabu. Ogeessi fayyaa daangaa kamuu cehee hojjeta. Biyya keessatti mootii biyyaan biraa deemee hojjeta. Kanaaf ogeessonni fayyaa keenya xiyyeeffannoo guddaadhaan lafa jirtanitti uummata wajjin waliiquudhaan mari'achuudhaan tajaajila hawaasaa kakuu ogummaa keessanii akka baatan asumaan waamicha isinii dabarsuu barbaada. Hawaasni keenya immoo kunuunsuun baay'ee murteessaa ta'a. Imalli lixa Oromiyaatti taasifame dhaanga'oota olaanoo naannoo fi federaalaa hedduu kan hirmaachise. Daawwannaa kanaan maal akka arganii taajjaban yaada isaanii duraa duubaan akka armaan gadiitti dubbatan. Godinaaleen Wallaggaa Arfan hojiiwwan misoomaa keessatti gaheen isaan qaban gahee baay'ee olaanaa fi guddaadha. Godinaalee kana keessatti hojii misoomaa gama hundaanuu jedhamu akkaataatti hin danda'amuun gama qonnaatiin, gama fayyaatiin, gama barnootaatiin, gama hundaanuu karaa baay'ee abdii guddaa nama kennuun kan gaggeeffamaatu jiru. Daawwannaawwan guyyoota arfan shanan dabarsine kana keessatti ilaalaa turrenis hojii misoomatti irratti abdii guddaan kan namaaf kennu kan arginedha jechuudha. Hojii qonnaa qofaan fudhannee too gaafa laallu godinni arfan kun godinaalee naannoo keenya keessa jiran keessaa gaheen isaan oomisha midhaan irratti qaban gahee baay'ee guddaadha jechuudha. Keessumaa hojii qonna gannaatiin fudhannee too gaafa laallu hojii qonna midhaanitiin yoo fudhannee too laallu hojii qonna midhaanitiin ganna keessatti lafa hektaara miliyoona 10.8 akka naannootti qonnu keessa harki lafaan harki 20 oomishaan immoo harki 18 naannoo kana keessatti argamaa jechuudha. Godinoota arfan kana keessatti argamaa jechuudha. Daawwannaan godinaalee Wallaggaa keessatti gaggeessaa turre daawwannaa haala waliigala hojii misoomaa, hojii nageenyaa akkasumas immoo hojii siyaasaatis lafarratti waan jiru ilaaluudhaaf irra caalaasaa hojii misoomaa hojii wal qabatee godinaalee Wallaggaa akkuma beekamu godina baay'ee magariisa, baay'ee jiidhaadha. Hojii misooma qonnaatiifis hojii inisheetiivoota adda addaa akka mootummaatti bocamee gadi bu'eenis yoo ilaalu haala qabatamaa Wallaggi nageenya hin qabu jedhamee ilaalamuun addatti hojii misoomaa haalaan hojjetamee bu'aaleen gaggaariin akka lafarratti mul'achaa turanidha kan laalle. Keessattuu badhaadhina maatiitiin hojiin hojjetamaa turan horsiisa horii irratti horii aannanii akkasumas immoo oomishaalee muduraalee adda addaati irratti kan agarre waan abdii namaa kennu waan gurguddaadha.
dabalataanis hojii qonnaa hojii wal qabatee qotiisni lafarratti kilaasteraan qotamaa jiru keessattuu qotiisni boqqolloo baay'ee haalaan kan nama mirqaansuu fi godinaaleen Wallaggaa yoo haalaan nageenya argatanii hojii misoomaa humna guutuudhaan hojjetan biyya kana sooruu akka danda'an kan itti hubannedha jechuudha. Uummanni gaaffii inni qabu gaaffii misoomaati jechuudha. Dheebuu misoomaa qaba, dheebuu nageenyaa qaba. Dheebuu misoomaaf dheebuu nageenyaa isaammoo kan deebi'u tooftaa qabsoo amma qabatameen utoo hin taane karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan wannoonni hanqatan minjaala fuuldura taa'uudhaan hiikamuu danda'utu irra jiraata jedhaniitu qaamni hawaasaa adda addaa kan kaasaa jiran jechuudha. Akka waliigalaatti marii uummataa wajjin hin gaggeessineerra ejjennoon uummata biratti qabatamee jiru mootummaan karaa fedheeniyyuu nagaa buusuu qabaadha. Tokkoffaa mariin araaraa jalqabamee gaariidhaa hin deeggerra mootummaa cina hin dhaabbanna namoota karaa nagaadhaan galuu barbaadan haala mijeessinee karaa aadaatiinis waan ta'u qabu taasifnee akka galaniin goona ejjennoo mootummaan qabate balballi nagaa saaquunsaa banuunsaa sirriidha kan jedhu. Wallagga keessatti akka argitan yeroon ammaa yeroo kamuu caalaa nageenyi amansiisaan ta'e dhufaa akka jiru yeroo kamuu caalaa hojiin misoomaa fi bulchiisa gaarii qabatamaadhaan lafarratti hojjetamaa akka jiru. Inisheetiifiin gama mootummaatiin gama qonnaatiin kennamaa jiran godina kamuu keessatti fakkeenyaaf qonna yoo fudhanne kaleessa kilaastera boqqolloo laaltanii jirtu Wallagga Bahaa keessatti kilaasterri tokko duwwaan hektaara 5,000 olitti bakki itti misoomaa jiru astuu jira. Isa duwwaa miti qellem keessatti akka ilaaltan aanaa adda addaa keessatti kilaasterri tokko hamma 4,000tti qabatee hojjetamaa jira. Godinoota Oromiyaa kan biraa keessatti hojiiwwan misoomaa hojjetamaa jiran godina kana keessattis qabatamaadhaan ammoo hojjetamaa jiru. Aanaa Gidaamis amma uummanni misoomatti deebi'ee nuti achumatti bakka sanatti argamne ndawum akka aanaattis even ganda dabalatee sochiin diinaa akka hin jirre kan mirkaneessinee fi kun sadarkaa naannoo Wallaggaattis sadarkaa naannoo Wallagga Bahaattis asis Horroo Guduruuttis kan mirkaneessine kanuma isa taansinee misoomnis bakka hundaatti sirriitti hojjetamaa jira. Qonni yaa ganna waan ta'eef amma qonni sirriitti hojjetamaa jira. Dhaabbileen adda addaa, dhaabbileen barnootaa, dhaabbileen fayyaa, piroojeektiin adda addaas hojjetamee eebbaaf qophaa'ee jira. Uummanni gammachuu guddaa qaba. Xiqqaa guddaan baay'ee akkuma argitan karaatti bee simachaa ture pirezidaantii isaa. Yeroo ammaa kana akka godina arfan kanaatti nageenyi hankana duraa caala baay'ee fooyyee akka qabu uummanni keenya hafuura akka galfate fuula isaa kara misoomatti akka deebise daawwii guyyootiin darban kana miidiyaan laalaa turree fi isinis argitan sun uummanni misoomatti kan gale kana dura misooma bahee beela'aa kan ture rakkachaa kan ture fuula isaa gara misoomatti galchee misooma hojjechaa kan jiru nageenyi haala gaariidhaan kan dhufe. Akka waliigalaatti Oromiyaan jannata lafarraa jennuu fi qabeenya uumaan badhaase kana qabeenya isheerraa hawaasni fayyadamaa akka ta'u nagaaf tasgabbiin mariif marabbaa fi ilaaf ilaameen ilmaan ishee murteessaadhaan dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa dibanaa.